websaayitii seera qabeessa yeroo ammaa kana namoonni birrii gurguddaa ittiin dalagaa jiran keessa isa tokko jechuudha. Websaayitiin irraan isin barsiisuuf deemu kun jechuudha. Salphumatti birrii gurguddaa akkamitti akka irraa itti dalaguu dandeessan isin argisiisa. Hanga dhumatti like, share, subscribe gochuu hin dagatina namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan jechuudha. Amma kallattimaan gara websaayitiitti isin dabarsee isin barsiisa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale kooyina gurguddaa akkamitti mana keenya keessa teenyee walitti qabatuu dandeenya gara birriitti illee akkamitti akka itti jijjiirratuu dandeessan jechuudha. Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a yoo yeroo nageessa jechuudha. Yeroo hanqatte illee viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufaa jechuudha. Hanga dandame dafeen isin argisiisa. Birrii dalaguuf jechuudha liinkii isin barbaachisa. Liinkii kana eessaa akka argattanillee salphumatti isin argisiisa. Chaanaala Oromaan jala eega seentanii jechuudha. Asirratti liinkii telegiraama keenyaa ni argattu jechuudha. Liinkii telegiraama keenya irra cuqaastanii yoo gara telegiraama keenya illee deemuu barbaadu baatan jechuudha. Kallattii websaayitii san keessa deemuuf liinkii anama viidiyoo kana jala isiniif kaa'u description box irra isiniif kaa'u asirratti cuqaastanii deemuu ni dandeessan. Namoonni baay'een description box hin beeknu kan jettan ni jirtu jechuudha. Kanaafu description jechuun waan biraati miti. Viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana barreeffama mata duree asirratti barreesse kana ni argitanii mi bakka nan xiyyaan isin argisiisu. View kana fuuldura jechuudha. Akka fakkeenyatti isin argisiise barreeffama more jettu tana ni argattu. Asirra yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan barreeffamni nan description box jalatti barreesse view kiyya waliin haala kanaan isiniin dhufa. Liinkii kana cuqaasaa bakka jedhu ni argattu jechuudha. Nama viidiyoo biraa jalatti akka fakkeenyatti isin argise liinkiin as jala hin jirtu. Viidiyoo kana jala garuu liinkii isiniif hin kaaya. Bakka more jettu yeroo tuttan asitti isiniif baa liinkii sana yeroo isin cuqaastan kallattimaan bakka nan isin geessuu barbaadu san kallatti liinkiin isin geessaa jechuudha. Kana kan isin argisiisuuf jechuudha daawwattoota kiyya namni wal duraa duuban viidiyoo kana daawwata waan ta'eef viidiyoo guyyaa waan gadhiisuuf barreeffamni isin jala ol tare telegiraama keessaa waan hin arganneef kallattiin akka achiin description boxin jala linkii isiniif hin kaachiin tuttanii dhattaniif jechuudha. Namoonni kallattiin daawwataa jirtan immoo chaanaaluma kee jala seentanii asitti mallattoo telegiraamii ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa. Asirratti tokkoffaa irratti telegiraam tajjettu ni argattu irratti kilik gootu. Sana booda kallattimaan telegiraama keenya keessa isin seensisaa jechuudha. Kuni fuula telegiraama keenyatti namoonni haaraa taatanillee join bakka jettu tan asitti yeroo isin tuqaastan haala kanaan mute isiniin jechuu qaba jechuudha. Join gootanii seenuu qabdanii jechuudha. Asirratti illee barnoota adda addaatu isiniif darbaata gara telegiraamaatiin liinkota gara yuutuubiitiin naaf hin eeyyamamne hundaa asirratti waan isiniin maxxansuuf asirrallee hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha join gootaniiti. Kanaafuu eega haala kanaan telegiraama keenya keessa dhuftanii asirratti liinkii kana ni argattu jechuudha. Eegaluuf liinkii cuqaasaa kan jedhu kana ni argattu jechuudha. Liinkii xiqqoo wayeeti jechuudha amma gadhiise. Kanaafu maal gootu asirratti liinkii kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif seenuuf liinkii kanarratti ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan yeroo inni isinii dhufe xiqqoo turtaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf amma duraan waan seeneef haala kanaan naa dhufe isin immoo daqiiqaa sakandii 2-3 ni dhaabbattu. Sana booda haala kanaan barreeffama baga nagaan dhuftan jedhu kana isiniif fidaa jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii maal gootan jechuudha. Filannoo 3 moo 4 isiniif fidaa jechuudha. Kan isinirraa eegamu gubbaa kanarratti jechuudha. Launch Pro jettu tana ni argattu jechuudha. Kanaafu launch Pro tana yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda kallattimaan websaayitii keessa isin geessa jechuudha. Amma websaayitii keessa seennee jirra jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafu akkamitti akka karaa salphaa ta'een jechuudha. Ufii isalleetiin akka inni taap isiniif godhu akkamitti akka itti godhatu dandeessanillee isin argisa jechuudha. Haala kanaan eega keessa seentanii jechuudha. An fakkeenyaaf duraan waan irratti dalagaa jiruuf haala kanaan naaf fidee jechuudha. Kanaafu maal gootanii as keessa akkuma websaayitoota biroo jechuudha. Geengoo kana keessa tuttanii jechuudha. Kooyina keessan salphumatti walitti qabatu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ufii keenyan harka keenyallee hin tuttuqnu ufii isaatiin automaatikala walitti nuuf haa qabu yoo jettanillee asirratti mallattoo akka ji'a kanarratti yeroo tokkoof kilik yeroo isin gootan jechuudha. Dabilii isiniif kenna jechuudha. Haala isin argitan kanaan gubbaa kanarratti kan reefoo meeqarra jiru amma haala kanaan balansiin keenya dabilii nuuf ta'a jechuudha. Sana booda ufuma isaatiin taap godha nummoo bakkuma tokkotti dhufnee keessa dabarfatuu ni dandeenya. Gara waalitii keenyatti dabarfatuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafu irra tuqaastaniituma jechuudha. Haala kanaan daftanii irra cuqaastanii kooyina keessan walitti qabatu ni dandeessu jechuudha. Asirratti illee gadi buutanii jechuudha. Invite bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Liinkii asirratti isaan isiniif kennan kana jechuudha. Invite friends bakka jedhu ni argattu jechuudha. Asirratti hiriyoota keessan jechuudha. Fakkeenyaaf namoota kun amma yeroo isin asirra cuqaastan haala kanaan isinii dhufa koppii gootaniituma liinkii kana jechuudha hiriyoota keessaniif ergitanii jechuudha. Namoota telegiraama normaala fayyadamuuf hiriyoota keessaniif yoo ergitan jechuudha. Kun asirratti invite friend bakka jedhu kanarratti kooyina 200 isiniif kennaa jechuudha. Akkasumallee namoota fakkeenyaaf
Telegram primary fayyadamu jechuudha kan public ta'e jechuudha fayyadamu isaaniif yoo ergitanii isaan seenanii isiniif ilaalan jechuudha yookaan mazaggabaman jechuudha meeqa isiniif kenna coina 10,000 ni argattu jechuudha kanaafuu haala kanaan jechuudha coina keessa walitti sassaabbatuu dandeessu jechuudha karaa isa lammaffaa ammallee asirratti gadi buutanii favorite bakka jettu tana ni argattu irratti ni cuqaastu sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti illee maal gootu jechuudha geemii wayii ni taphattu jechuudha eegisi yeroo isin geemii taphattan kallatti maal fakkeenyaaf amma asirratti kana taphatuuf asirratti gadi buutanii jechuudha free guard bakka jettu tana ni argattu asirratti ni cuqaastu jechuudha yeroo isin asirratti cuqaastan daawwattoota kiyya haala kanaan gubbaa kanarraa lakkaa'ee 1 2 3 jedhee hanga inni 0tti deebi'u ni eeggattu jechuudha sana booda speediidhaan tuttutu jechuudha asirra argitanii am speediidhaan tuttanii daftanii daqiiqaa tokko isiniif kenna daqiiqaa tokko kana keessatti jechuudha wanto inni asirratti isiniif kennu kana yoo mooyattan waan fakkeenyaaf asirratti tapha kana yoo daftanii speediidhaan tuttanii mooyattan coina ni argattu jechuudha asirratti illee coina guddaa argattu jechuudha anamma hin arganne jechuudha argitanii irra na deebise jechuudha kanaafuu isin daftanii irra tuttuttanii jechuudha daftanii harka keessanii speediidhaan yeroo tuttuttan ni mooyattu yeroo mooyattan kallattimaan coina guddaa hanga coina 10,000 fi 20,000tti isinii kennu ni danda'u jechuudha yeroo isin xumurtan jechuudha haala kanaan isinii fida yoo mo'atu baattan haala kanaan jechuudha jala kanatti diimaa isinitti argisiisa jechuudha amma haaraatti taphatu barbaadamoo keessaa ba'uu feetaa isiniin jedha kanaafuu isin yoo haaraatti irra deebitanii taphatu barbaadan jechuudha maal gootanii asirratti gadi buutaniiti new game bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha haaraatti taphattanii mooyattanii coina keessan fudhattu jechuudha yoo keessaa ba'uu barbaadan asirratti jechuudha exercise bakka jedhu kana cuqaastaniituma keessaa baatu jechuudha amma keessaa bayeetiin jira already keessaa bayeetiin jira jechuudha kana haala kanaan eega coina keessa walitti qabattanii xumurtanii jechuudha daawwattoota kiyya asirratti hubachiisa tokko wantiin isinitti himuu barbaadu waan kana guyyaa guutuu taaptaap godhaa oola isiniin jechuu kiyyaa miti hujii keessanii kaa yeroo fakkeenyaaf taayimii firee qabdan jechuudha yeroo hujii hin qabne jechuudha taaptaap gootanii jechuudha salphumatti coina yoo walitti qabattan baay'ee gaariidha jechuudha 50,000 takka Itoophiyaa jechuudha yoo argattan baay'ee gaariidha jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu walitti qabatuu ni dandeessan coina kanaa jechuudha yoo yeroon kiyya naa ga'e akkamitti akka itti keessaa baafattanillee isin argisa yoo yeroon kiyya naan qatemoo viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufaa jechuudha haala kanaan eega walitti qabattanii xumurtanii isa dhumaa kanarratti jechuudha as darbitanii jechuudha kun asirratti rewards bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha yeroo isin irratti kilik gootan haala kanaan isiniif dhufa qabxii 2 argattu jechuudha asirratti qabxii 2 gurguddaa asirratti argamu kanallee akkamitti akka coina gurguddaa keessa argattanii fi akkamitti akka itti dalaguu dandeessan isin argisiisaa jechuudha dial crown broker jedhu kana fuulduratti play tajettu ni argattu gama gadiitti claim tajettu ni argattu jechuudha kanaafu amma play tajettu tanarra cuqaasne jechuudha gara fuulduraa deemnaa jechuudha daawwattoota kiyya booda haala kanaan isinii dhufa daawwattoota kiyya amma asirratti jala kanatti check bakka jettu tun isiniif hin ifne jechuudha keessatti gaddeebi'ee jira irra isiniif hin cuqaafamu kanaafu sanduuqa afur asitti isiniif kenna sanduuqa afuran kana maal gootanii waan akka ashangulliitii tan haala kanaan quba keessaniin harkiftanii as keessatti ol galchitu jechuudha argitanii anamma kunoo afuranuu ol galcheetiin jira jechuudha yeroo isin kallattiin as keessatti afuran kana guuttan haala kanaan check tajettu asitti isiniif bahaa jechuudha coina meeqa asirratti arguu ni dandeessu jechuudha kanaafu asirratti check goonaa jechuudha check tajettu tana ni cuqaastu jechuudha check bakka jetturra yeroo cuqaastan haala kanaan jechuudha asirratti amma nuuf lakkaayaa jira jechuudha hanga inni lakkaayee xumurutti ni eeggannaa jechuudha sana booda jechuudha coina hanga 50,000tti isiniif kennuu danda'a jechuudha hanga 100,000tti illee isiniif kennuu danda'a akka badhaasatti jechuudha argatuu ni dandeessu jechuudha inni guddaan asirratti jechuudha inni guddaan isa lammaffaa kanarratti claim bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif kennaa jechuudha guyyaa tokkotti 10,000 akkasumallee guyyaa lamatti 20,000 30 guyyaa sadiitti guyyaa afuritti akkuma fakkeenyaaf isin taphattanii ni jechuudha fakkeenyaaf amma asirratti kileemii kana keessa yeroo isin seentan jechuudha daawwattoota keenya yoo guyyaa tokko as keessa seenuu baattan jechuudha guyyaa fakkeenyaaf guyyaa dura 30 taphattanii 30 hangayattanii yoo guyyaa tokko gidduu ooltanii itti deebitan jechuudha meeqatti isin deebisa gara 10,000tti isin deebisa jechuudha gara guyyaa tokkotti isin deebisa jechuudha kanaafuu guyyaan keessa seenne isa kanallee kan barbaanne fudhatu ni dandeenya jechuudha amma asirratti barreeffamni kun adiidha argitanii kun amma nun seensifne jechuudha kanaafuu kan guyyaa tokkotu nuuf baname amma seene kan guyyaa 10 kanaa jechuudha kanaafuu asirratti kileem bakka jettu tana ni cuqaastu jechuudha isa kana fudhatuuf sana booda haala kanaan amma 10,000 fudhannee jirra jechuudha amma sa'aatii asitti nuuf lakkaayaa jira argitanii hamma sa'aan kun dhumattutti argatuu hin dandeenyu irra deebine isa kana kileem godhuu hin dandeenyu yookaan coina fudhatuu hin dandeenyu jechuudha hanga 100,000tti nuuf kennuu danda'a jechuudha 10,000 irraa haga 100,000tti argatuu dandeenya jechuudha kanaafuu isa kana guyyaan keessa seenuu qabdan jechuudha guyyaa yoo keessa
seenuu baatan jechuudha guyyaa tokko gidduu ooltanii yoo itti deebitan gara 10,000tti gara guyyaa jalqabatti isin deebisa jechuudha guyyaa guyyaan keessa seentanii jechuudha guyyaa tokko 20 ni fudhattu guyyaa itti aanu 30 ni fudhattu guyyaa itti aanu 40 ni fudhattu guyyaa itti aanullee akkasumatti hanga 100tti isiniif kennaa jechuudha ammasitti lakkoofsatti jira argitanii hanga sa'a 13 fi daqiiqaa 40 takka booda guutuun isaa gara 20tti nu ceesisaa jechuudha siigalee kanaaf haala kanaan jechuudha kooyina salphumatti walitti sassaabbatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyyaan amma argitanii amma asirratti jechuudha kunoo raayitii nuuf godhee jira jechuudha sanduuqni keessa jiru kun hanga guyyaa 7ti jechuudha guyyaa 7tti kana fixuu ni dandeenya jechuudha guyyaa guyyaan al tokko keessa seentaniituma kilee middoo jettu yeroo isin cuqaastan isiniif lakkaa jechuudha kunoo kan gubbaa kanallee amma na lakkaayaa jira jechuudha asirratti illee kooyina guddaa isiniif kennaa jechuudha akka badhaasatti argatuu dandeessanii jechuudha kanaafuu haala kanaan jechuudha keessa seentanii jechuudha koompoo kana keessa seentanii guyyaa guyyaan kileem gootanii jechuudha argatuu ni dandeessu jechuudha kooyina gurguddaa dabalataan ammallee asirratti as darbitanii jechuudha taaksis bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha taaksis bakka jettu irratti yeroo isin cuqaastan jechuudha haala kanaan isinii dhufa as keessatti illee fakkeenyaaf amma dhuma irratti yeroo gadi buune jechuudha daawwattoota kiyya maal nuun jedha asirratti join telegram channel nuun jedha telegrama isaanii keessa yeroo seenne jechuudha kooyina akkuma saniin jechuudha gara kooyina 50 nuuf kennaa jechuudha nama seenee waanan jiruuf jechuudha lamuu irra deebi'ee nan seesisu jechuudha kooyina keessaa fudhadheetin jira waan ta'eef jechuudha akkasumallee Twitter isaanillee join yeroo isin gootan jechuudha 50 hanga 100tti isiniif kennu ni danda'u jechuudha akkasumallee asirratti illee haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf yeroo as cuqaastan jechuudha gara telegram wallet isaaniitti isin geessa achirratti illee 60 isiniif kennu jechuudha join yeroo isin gootan jechuudha kallattiin kooyina 60 keessaa baafatuu dandeessanii jechuudha akkasumallee channel puutii isaaniillee 100 irraa argattu jechuudha fakkeenyaaf amma channel puutii jechuun isa kana yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif 100 argattu jechuudha kanaafuu maal gootanii isin join gootanii jechuudha asirra yeroo isin cuqaastan jechuudha kallatti maan isiniif banama join gootanii keessa seentanii jechuudha irraa argatu ni dandeessu jechuudha akkasumallee kan gubbaa kanatti akkaawuntii akka banattan isin gaafata jechuudha daashboordii keessan keessa yeroo isin seentan jechuudha 10,000 isin affeeranii jechuudha isa kanarratti illee kanaafuu haala kanaan jechuudha salphumatti kooyina keessan walitti qabatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya guyyaa guyyaan waan tokko adda baasee isinitti himuu barbaadu isa kana keessa seentanii guyyaa waan guddaa kan irraa argattan isa kana jechuudha kanaafuu kileemii tana keessa seentanii guyyaa guyyaan jechuudha irratti cuqaastanii walitti qabatu ni dandeessu jechuudha akkasumallee daawwattoota kiyyaa asirratti waan tokko kan isinitti himuu barbaadu jechuudha isa kanarratti jechuudha fakkeenyaaf yeroo isin irra cuqaastanii akkuma fakkeenyaaf websaayitoota biroo jechuudha yeroo isin haala kanaan akkanatti irratti cuqaastanii taaptaap gootan isiniif lakkaa gubbaa kanaan haala isin argitan kanaani wanta isin keessaa qabda yeroo taaptaap gootanii keessaa fixan innu isin dhaaba taaptaap hin godhu jechuudha san booda itti dhiistaniituma keessaa baatanii ufii isaatiin taaptaap akka inni isiniif godhuuf immoo reefun tana isinitti argisiiseen jira jechuudha ufii isaatiin akka inni taaptaap isiniif godhuuf kun asirratti cuqaastanii taaptaap ufuma isaatiin isiniif godha bakkuma takkatti dhuftanii keessaa baafatu ni dandeessu jechuudha isiniif gala jeetii yaada daawwattoota kiyya bakki isiniif hin galii yoo jiraatellee komentii jalatti naaf barreessaa har'aaf immoo sa'aan nutti dheerattee waan jirtuuf jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti telegram walletii banattanii akka isin kooyina keessan gara maallaqatti jijjiirrattanii keessaa itti baafatuu dandeessan viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadee dhufaa jechuudha ammaaf viidiyoon nutti dheeratee waan jiruuf asumarratti kaaddaan kutu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya bakki isiniif hin galii yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa hiriyoonni hanga ammatti chaanaala Oromaaniif haaraa taatanillee chaanaalli kun chaanaala barumsaati akkuma beekamu yeroo baay'ee jechuudha barnoota teeknooloojii irratti kan fuulleffatu kanaafuu guyyaa guyyaan barnoota asirraa argattan akka itti gammadaa jirtanillee abdiin qaba namoonni haaraa taatan sabskiraayib godhaatii guyyaa guyyaan barnoota nu asirratti kenninu hordofuu hin dagatina akkasumallee kontaaktiin keenya guyyaa guyyaan ofii isaatiin viidiyoo keenya akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii irra kaa'uu hin dagatina isin jedha viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik tuquu hin dagatina bakka isiniif hin galiin komentii jalatti nuuf barreessaa akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatina barnoonni irraa qabanne asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.